Abbootii alangaa illee dubbisa. Even akka Oromiyaatti maaliif abbaa alangaa Oromiyaa illee taane hiriyoota kiyyaniin dubbisa. Miicayyoo kanarratti yakka guddaadha ka dalagame. Kiriminaala barnamtichi kun namni intala waggaa kudha afurii ama bosona baale ilmoo qabdaa dhagaila. Na dhagaila obboleessi. Waan jaarsummaa walitti araarame wal lolaa jechuun hin taati. Maa lolaa miti bar kun lolaa miti bar haqa argachuu qabdi jechuu jirra bar nuti. Lola hin jenne bar baga araarsitan. Garuu waan qabeenya nama kanarraa qabeenya isaa waliin qabdi nikaa isaa qabdi gaa'ila walitti qabanii waan inni qabu irraa qoodamtee bahuu qabdi. Kana hayti jiru. Lama shan dhageeffadhu habibi wanni durmayyuu wanni ta'e maa inni beekta waan hin taane shari'aa jala deemnedhanii riga wal fuudhaa quraana wal fuudhaan sanii boru akka itti fayyadamee darbuu addaamtay dhagaye wanni godhe jalqabumayyuus namichi akka gatu waan beekuuf quraana qofaan nikaa hidhate maariin isiitu quraana qofa argite ammallee wanni godhame kuma 20 baatittiin kenninaan ka jedhame kuni waan ilmoon guddisanii malee haqa isiitii miti waan isiin ilmoo isaan ittiin guddiftu wanni seeraan beekamu mubee barkuni jaarsummaan imtilaal mubaarak wanni maaliif qarshii takka illee hin taane jedhan ka kennuuf suni mootummaadhaan beekamuu qaba. Seeraan beekamuu qaba. Yaana mootummaan da'oo godhe kan lama shan gurbaan biyya hin jirudha. Gurbaan gaafa biyya dhufe mootummaan hordofee isin kare mootummaatiin deemu. Yookiin miinuun waan maqaa isaatiin jiru nutu baasaa min chigira allo. Mana yoo qabaate aartaa qabaa yoo baankii keessaa akkaawuntii qabaate ni baa kun rakkoon akka fedhaa jiraatu. Look, Ahmad Bosona Baale, si uaga si salphisaa turan dhagee ture. Dhageenni si arrabsaa ture, dhageenni si xiqqeessaa ture argee ture. Dhagaa ture achi jira anillee waliin baane malee. Si kabaja sirraa fuudhe. Jaarsummaan ammoo wanni fixan waan ilmoon aananiin bituu waan ittiin ilmoo ta'e guddisuudha malee kan irraa fuutan haqa isiitii miti waan nikaa waan jaarsaa jaartummaa walitti qaban irraa fuutan. Waan bambarsi tuni sabdu guyyaa raatu Ahmad dhagaye wanti dhaggeeffadhu Ahmad dhagaye sunu wanjala guddaadha wanni mana asliititti godhame kunu Oromoon walii dhaqqabu waan gaarii malee jaartii jaarsa qabdu ilmoo namaa osoo abbaan irra jiru birrii bakka biritti guuruunu kadhaa barachiisuudha ummata kana saahiba kiyya isatu ilmootti dhalcheemi ilmoo isaa isa guddifachuu qaba mana itti kireessuu ka qabu isa mana kabituu fi qabu isa akkamitti ilmoo abbaan irra jiruuf sadaqaa guurtan kana bar wanni nu jennu ummata sadaqaa barsiisaa jirtanii wanni sun jennu kana bar jaar irra jiraa miti andalaaqaqee isii haga ilmoon isaa guddatutti sila gurgaan ala jiru isaa qabdanii fiddan sila jedha mubaarak meesi gaafadha saniin barnama ila asitti miliyoona irraa fuudhanii asitti jechuu bakka an jiru haatti guyyaa adii miliyoona irraa fuudhanii 500 irraa fuudhanii humnaan qe'ee isaatii buqqisanii ka oofaa jiranuu deebisuu hin dandeenye gurbaa fagoo jiru achii ganaa kassafne nama meeqasitti himuu baay'oo akkas taate nama meeqa maal waa maarsirra jira sila waa maarsirra jira biyyuma arabaa kana jira funyaan qabanii galchanii maarsirra jira eessara maal Jupiterirra jira maal taasise haa kabajetti godhee qabeenya waan qaburraa mucattii haa qoodu mucattii fi andalaaqaqee ilmoo fi haa guddisu yoo fedhe sarraatanyyaatti haa godhu waan godhuu fi qabu haa godhu yoo kanan taane bakka jiru funyaan qabanii seera kamiin qabna seera kamtu nuu qaba meenni kana godhu haa diduun argitanii mee waan biraa dadhabne durii walii guurree bakka sanii isa qabsiisanii dhaban godha mubaarak akkasiin laala mubaarak akkasiin laali Ahmad laala waan ati jettillee waan haqaatii namni yoo biyya keessa hin jiraatiin himannaa irratti banaa gootee eeguu ni dandeetta. Garuu ammoo waan inni biyya keessaa qabu namni kun lafa qabaachuu danda'a, mana qabaachuu danda'a, birrii baankii keessaa qabaachuu danda'a. Waan maqaa isaatiin jiru akka ugguramu godhu. Yoo mallaqa baankii keessaa qabaateen kassasamee fitii ministeeriidhaan feetuu mallaqni sun bakka bu'ee mucaan daa'imni sun akka guddatu godhu. Misayyoon kun daa'ima isaa guddisuu jirti. Kanaa miti lakki ani kanan barbaadu kissii hin barbaadu birrii haganaa qaba hoo jedhee yookiin ammoo qabeenya haganaa qaba jedhe waan qabu san fidee micayyoo kana seeraan daa'imaa bara intala waggaa ani waan na dhukkubse kaleessa yeroo gurbaan sun haasa'u wallaahi dhiiga na danfe ani hedduu aadaa nama kennaallee ni beeka micayyoo waggaa 14 fuudhee
baalageedha nama waliin haasoyti akkana gooti maalii taate mee obboleeyyan kiyya ijoollee durba waggaa 14 waggaa 18 fuutee intala durbaa nama akkamitti waliin buluu dandeetta gaafa isiin ijoollee sammuun isii bilchaataa miti namni hagana gahu kun yeroo mooraalii akkasitti onnee godhatee ammoo nama 2,000 taa'ee bar yoo amanuma akkasiitiyyuu qabaate nama akkasiiyyuu taate ilma namaa si dhageeffata dubartiidha haadha mana keetiiti akkasitti dubbattu darbee walii waggaa tokko guutuu ilmoo daa'ima irratti ilmoo darbee guyyaa takka dhaqee hin gaafanne eessa jirtii si hin gaafanne bilookii godhee jechuudha. Kuni akka uummata naannoo sanirraa dhufetti nama salphachiisa akka ammoo nama amantii islaamaa qabutti nama salphachiisa sheekota ammoo warri kaleessa isaaf tumsan achi keessa ta'anii warra duraan uummata kana dura bahee waa'ee amantii namatti haasa'u nama salphachiisa amma wanni godhamu karaa seeraatiin micayyoon jaarsummaadhaan fixanii walitti araarsuun bareeda ammoo karaa seeraatiin deemtee haqa seerri biyya sanii hayyamu yeroo gaa'illi tokko diigamu waan dubartiin takka argachuu qabdi namni kun yoo borullee kagalee biyya sanitti alaa galu taate wannoon himannaa irratti banamee faayilli banaa ta'ee gaafa dhufe waan qaburraa isiin argachuu ni dandeetti. ከጨረስክ ቤቱን ዘጋለሁ እኔ አባት ለምን ይደክመኛል ነገታ ስለምሄድ ለምን ነገ አምቡላቲ ዋን ሲንጀዴ ዋን ጃርሲ ማዱ መሰረ ወሉቲ ገማ ማዮ ሲቻንሲ ደማከሪተን ይፍርደ ወጡ ወደ ዋን ሲጅራ ማሎ ሲጅራ ዶክተር አሞ በሰረ ባሌ ለማከበጀኒ ወረክ ከኑ ማራዩን ዱመ ሰኔ አሰው namni hundu yaaduma baachuu ጨራንከ ያሲን አጃኢበ ረቢቲ sagantaa osoo nuu kennitan jennee ammoo mana cufuu ennaa dadhabnee maalii ጎዳ ኮምፕሊንግ ጎዳ ፕሊዝ akkuma yaasin jedhe gonna go ahead itti dhufnee ilaallaa jecha akkasi baaliyooti abshir nama situ keemootuyyuu kan intala dhibe isin hubatuu hin dandeenye yoo daa'imni kiyyaa miti jedhe ana malaqa irraa kafalatti enne mucatti biyya keessatti they will swap mucatti sanii dhiira ta'e gurbaa intala ta'e irraa kafalee arraba keessa swaapii godhanii isallee waraqaa itti erganii afukaattoon bakka inni jirutti swaapii godhanii 99.9 yoo ta'e responsibility fudhatee kafala jechuudha. Biyya guddoo keessa jirra jechuudha dhiiroo inni silaa beekuu irra ture. Kalee akkanitti bokkisu argee beekan. Namni akkamitti akkana bokkisa ofii waa balleessee intala xiqqoo ganna 15 she is not mature enough. She is a young kid. Fuudhuun sirra turre. Fuudhuun sirra turre obboleessa kiyya maalatiin fayyaa qabdu. Sheekotiin akkisaa kunillee waa irraa baradha. Rabbi sodaadha yoo fuutan jaartii ganna 40 fuudha. Ganna 30 fuudha. Kee haadha abbaa dhaqii daawaa godhi masgiida ijaarsisi jedheeru bakkuma san naa fidaame isinummaa sheekota. Irraaroo dhagaye. Kitaaba waddiitiin kun. Naa fidaame bakkuma san. Inni qusmii godhatee qusmii abbaa manaatiif haadha manaa addaan baasu miidiyaa kanarratti qabatee deema. Qusmii Suudaan. Biyyoo taate dubbiin tun hojii biraa dhiifnee waan kana sirreessutti gadi jenna. Dhuguma rabbi yoo taate yoo maqaballeessii taate ammoo hin argata ilkee waabee rabbiin bira. أما ساعة رباه ربي كي إن الله ينزل من فوق سبع سماوات حين يبقى ثلث الليل الآخر. قد يقول قد يجي يوم قبل إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوابل ستركوا قبل الجف الكوابل. ركوا ما نركبوا رفتهم دابد دعر دكتور مريم دعر تو إسحاق تاته كده ميته غريمله وان جرون دا أسرة دعوة تاني في النام. مايكه ilkawaabee dura dubbiin natti dhaga'amti yoo dhugaa taate yoo ammoo kaleessumaatiin gadda yookaan ragaa waan biraallee qabataman siifita mana bani sa'aa barbaadaniin waama waan biraallee qabataman ragaa wajji kunoo hin jira manni bal'aa kanuma ragaa gawwal jalaa sissiqnee keessa teennee dhimma barbaanne taasaan dhuguma rabbi yoo dubbiin sun dhugaa taate bakka sadarkaa hamtuurra jirra caqasaa wan namuma itti hidhannuun arginu jechuudha. Yoo ammoo maqaballeessii taate ilkee waabee ani kabaja guddoo nama kanaa qaba. Ardaa miti yoo xiqqaate waggaa oliif ol beeyna kabaja guddoo irraa qaba rabbi irraa argatta. Yoo soba taate. Hin dhageessanimi yoo ammoo dhugaa taate wanni itti ciisan hin jiru.
yoo dhugaa taate wanni ciisanii jiru kanarra salphinni hin jiru waan ta'eef ana akkasitti amana akka mahadiitti isin ulfaadhaati warri na kabajanillee kabajamaa rabbi isin kabajuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iddaan sun laaftu dubbii tana sirriitti addaan baafattee wanni kun dhugaadha booda ammoo akka hin saalfanne atillee dubbiin tun fagoo geetti deemte tanuma siin jechuu barbaade. Amma udu ka saalfadhuuti maaf dubbadha Dr. Ahmad? Maal dubbadha? Ahmad Bosona Baalee baga nagaan dhufte atillee guyyaa waan dubbataa artan irratti isin jala ture ani mana feemasootaa kana hedduullee seenuun fedhu. Waan gaarii gootanii dursamee sanitti osoo hin deemin ka namni dhara walirra kaa'u dubbii hagana ga'u wal baheen dubbatu ilkillee kiyyaan gurraachi suni Abuzaar ka jettanii Suudaanii ture. Achi qismii dalagatee deebi'e kun beekamaadha. Gaafa biyyatti deebi'ellee birrii guddatu guurameef inciratame jedhe. Ummata zuursee birrii irraa guurataa ture. Sigalee waan laayyoo miti wanni inni dalagaa ture. Dheengaddallee miidee irratti illee birrii guddatu guuramee fi jaartii fuudhe. Sadaqaan fuudhee jechaadha. Umraallee sadaqaan dhufe. Dheengadda gaafa mucaan miskiinni makkatti umraa dhufe achi badellee akka miliyoon dirribaatitti bakka argitanii nuu qabaa bakka argitanii namni isa ajjeese birrii isinii kenni namni jedhee viidiyoo hojjetellee isa. Haraamiin guddaan mujrimni guddaan darasoonni ajajaan darasoota darree isa jechaadha. Waan salphaame kana itti dhufna. Waa'ee dhimma mucattii san irratti Ahmad Bosona Baalee wanni isinarra gootan waan gaariidha garuu ammoo hin sirrooyne ammallee waan hafetu jira. Maaliifi mucattii daa'ima fuudhee waggaa 14-15 itti ulfeessee ji'a lamatti fidee barri warraa raggatee biraa tare achi as ji'atti birrii 5,000 qofa kennaafi ture jedhanii waan salphinnaati. Erga ilmoon dhalate ammoo waggaa tokko oli dhaqee ilmoo fi ilaalle Finfinnee kana keessa bunnaa beetii keessa deemee biiraa dhugee caffaree dubartii 3,000 4,000 qabatee halkan takka waliin bula beekamaadha kun ragaa waliin jira jechaadha. Ka ilmoo fi dhaqee hin gaafanne ka ilmoo fi hin qarqaare halkan takkaaf dubartiidhaaf birrii 5,000 kafalee bula jechaadha. Ammas erga nikaa irraa qabaate eegarraayyuu buuse jedhe akka jaartiititti eega fuudhee waliin jiraataa ture tokkoffaa maariin intalaa kennamuu qaba. Lammaffaa qabeenya qaburraa mana yoo qabaate waan qaburraa qoodachuu qabdi jaartii nikaayaa waan taateef. Akkanuma namatti fayyadamanii akka fedhan nama waliin jiraatanii ilmoo namarraa dhalchanii gaafa ofii barbaadan sadii rabbiitiin si xalaqaa deemiin hin taatu. Boru obboleettii teennarra geetti boru nama biraa irra gahaa jechaadha. Wayita darasaan darreen gabbaatee waan akkanaa dalaydu cal'isuu hin qabnu jechaadha. Maaliif intala durbaati fuudhee jira waliin jiraatanii jiranii qabeenya isaa sanirraa haqa qabdi jechaadha. Yoo mana lama qabaate tokko ka isiiti yoo birrii miliyoona tokko qabaate 500,000 ka isiiti jechaadha. Akkanatti haqaan dhaabadhaa waliin murteessaa malee 20,000 sii kennee jira amma booda akkasii mucattii durbaati umrii waggaa 15 fuudhee itti dhalchee jira hamilee isii dha'ee jira amma booda Ahmad Bosona Baalee osoo isiin sitti heerumte atakka intala bikiraa qabdu intala dubra jalqaba fuutee takkatti waliin hin jiraattu afaan keessa gadhaa kuunuu dadhabee ofirraa si ari'e diqaalaa kee waliin si fuudha akkana si godha akka si godha jettee hamilee isii cabsaa waliin jiraattaa jechaadha. Kanaaf waa saditu bade tokkoffaa hamilee isii cabsee jira lammaffaa haga waliin jiraate san keessatti kabaja isitti hin goone sadaffaa gaafa isiin dhaltuu bira dhaabatee dhiiga isii irraa hin qabne ilmoo irraa hin fuune hamilee isiin eeyne jechaadha. Afraffaa ammoo sigate jedheeniituma gabbaasee akkuma qoshaashaatitti darbee barri warraa raggatee biraa deeme waan qaburraa dirqama funya uritti akka shari'aatitti illee akka seera mootummaatitti illee waan argachuu qabdi. Yoo sheekonni waan akkanaa goote ijoolleen didiqqoon ijoolleen durriyyeen mataa firiizii abbaa fete gabbaaftee birrii irraa fudhattee yoo isiin ariite garri irraa dubbannu jiru jechaadha. Kanaaf dubbiin sirraa'uu ka qabu bakka sheekotaati bakka darasoota darreeti. Achirratti dubbii san qaba maarii fi argachuu qabdi. Yoo kuma 20 50 60 duraan sii kenna jedhee maarii irratti onnoodhe maarii sii argachuun dirqama isiiti. Waan hamilee isii argachuu qabdi qabeenya isaa irraa mootuyyuu haga isii ga'u qoodattee san booda mashruufa ilmoo haga ilmoo waggaa 18 ga'utti barsiisuun uffisuun nyaachisuun obaasuun 7 ta'ee 15 ta'ee 6 ta'ee Transportii dhabde transportii si